بناء بناء banaadhaan hima yoo ijaarru karri mana fincaanii banaadha. Karri mana fincaanii banaadha. Banaa open. Banaa open. Karri mana fincaanii banaadha. Karri mana fincaanii banaadha. Banaa open. The bathroom door is open. The bathroom door is open. Karri mana fincaanii bana. Cufa. Cufa. Close. Cufaan afaan Ingiliffaan close jennaan. Ji'a lamaaf manni barumsaa cufaadha. Ji'a lamaaf manni barumsaa cufaadha. School is closed for 2 months. Close. School is closed for 2 months. School is closed. Jala. Under. Jala. Under. Boorsaan minjaala jala jira. Boorsaan minjaala jala jira. Under. The bag is under the table. The bag is under the table. Boorsaan minjaala jala jira. The bag is under the table. Under. Jala. Under. Jala. Gubbaa over. Gubbaa over. Boorsaan minjaala gubbaa jira. Boorsaan minjaala gubbaa jira. Gubbaa over. 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 The bag is over the table. The bag is over the table. Gubbaa over. Gubbaa over. The bag is over the table. Boorsaan minjaala gubbaa jira. Boorsaan minjaala gubbaa jira. Duuba. Behind. Duuba. Behind. Isaan na duuba jiru. They are behind me. Isaan na duuba jiru. They are behind me. Duuba. Behind. Rakasa yookaan salphaa. Cheap. Rakasa yookaan salphaa. Cheap. Kopheen kun baay'ee gatiinsaa rakasa. This shoes is very cheap. Kopheen kun baay'ee gatiin isaa rakasa. This shoes is very cheap. Rakasa gadi bu'aa. Cheap. Cheap. Qaalii. Ol ka'a. Expensive. Qaaliidha. Ol ka'aadha. Expensive. Huccuun kun baay'ee qaala'aadha yookaan gatiinsaa ol ka'aadha. This clothes is very expensive. This clothes is very expensive. Huccuun kun baay'ee qaala'aadha. Qorra. Cold. Qorra. Cold. Fakkeenyaaf namni tokko qilleensi maal fakkaataa jedhe yoo si gaafate, qilleensi maal fakkaataa? What is the weather like? What is the weather like?
yookaan haalli qilleensaa akkamisiin jechuu danda'a jechuudha. It is very cold. It is very cold. Baay'ee qorraa yookaan baay'ee qabbanaa'a. Haalli qilleensaa baay'ee qorraa yookaan baay'ee qabbanaa'a. It is very cold. It is very cold. Qorra. Cold.